Akkam jirtan hordoftoota maatii chaanaalii Aastaayituu hundinuu nageenyi badhaadha jecha iddoo jirtanitti nageenyi salaamtaan teenya isin hageessu isiniin jecha har'a barnoota yuutuubii bareedaa tokko qabadhe isin dhiyaadheetiin jira. Egaa walumaan daawwachuu jecha warri Aastaayituu sabskiraayib godhin sabskiraayib godhuudhaan viidiyoolee barnoota yuutuubiitiin wal qabatan kan barnoota namni irraa argate jennee yaadnu barnoota bashannansiisoo fi oduu yeroodhaan yerootti waan haaraa addunyaan teenya irra geesse kan irraa argattan yeetii yaada. Egaa gara viidichaatti seenuun duratti warri Aastaayituu sabskiraayib godhin Aastaayituu sabskiraayib godhuudhaan maatii godhadha isiniin jecha. Mata dureen viidiyoo keenya kanarraatis yeroodhaan yerootti sabskiraayibariin yuutuub chaanaalii keenyaa maaliif hir'ataa fi yeroo adda addaatti wochaawariin keenya yeroo tokko tokko gabbu'aa maalii sababa kanaaf wanti furmaanni isaa maaliif gabbu'aa kan jiru. Egaa walumaan gara viidiyoo keenyaatti seennaa jecha. Tokko sabskiraayibariin yuutuub chaanaalii keenyaa wanni gabbuusu sabskiraayibii chaanaalii keenyaa wanni gabbuusu yeroo egaa chaanaala tokko banannee ittiin hojjennu waan adda addaatu jira. Maal fa'aadha innis yoo jennu amma fakkeenyaaf sabtu sabii yeroo hojjennu namni sabskiraayib akka nu godhuuf kan gaafannufaa jira. Yeroo jalqabaa hanga 1000 guutu sabskiraayibariin dafee siin deemu maali inni kun yeroo namni sabskiraayib si godhu yuutuub koomunitiin ni beeka sirraa kaasa osoo abbaan sirraan kaasin osoo abbaan sabskiraayib si godhe sirraan kaasin garuu ati nama sanirraa hin kaafne isaa kaasa. Viidiyoon isaa akkuma sabskiraayib gooteefitti akkuma nama sabskiraayib gooteefi jirutti kan nama saniif seenu yeroo adda addaatti deebi'ee yuutuub koomunitii sirraa kaasa malee abbaan sirraan kaasu jechuudha. Maaliif? Fakkeenyaaf namni tokko sabskiraayib yeroo si godhe koomentii siif barreessa. Viidiyoo ati qabdu tokkos haa ta'u lamaas daqiiqaa 3 fi isaa ol si ilaaluu qaba. Viidiyoo ati qabdu sun daqiiqaa 3 fi isaa ol si ilaaluu qaba. Koomentii yeroo si barreessullee yoonii fi koomentii si barreessu irratti waan addaa barreessuu qaba. Maali? Ni beeka yoonii fi waan wal fakkaataa si barreessi kaampaanichi. Kanaafuu sirraa kaasaa 24 booda. Kan inni biraa wochaawariin keenya kan gabbu maali? Divaayizii tokko yoo jiraate anama fakkeenyaaf divaayizii kanarratti yuutuub chaanaalii baay'een banee jira yoo ta'e maaliif hojiifis ta'ee egaa chaanaaliin yeroo yerootti innis ni gurguramas daldalaafis akka wanni inni fayyadaa. Maali inni yeroo gurguramu sanitti divaayizii hamiin wochaawariin keenya daawwatame beeynee mananni tokko beekaa walii daawwachuun ni jira. Eessa dhufte ilaaltaa iswiich akkaawuntii iddoo kanaan dhufuudhaan akkaawuntii baay'een ni jira. Fakkeenyaaf asirra garuu iimeelii tokko jala jira. Loogaawutti jettee baatee divaayisii kanaan iimeelii meeqaa banamee iimeelii meeqaa namaaf sabskiraayib godhu jira. Kaampaaniin ni beeka. Dhugaa kanatti loogaawutti jettee baatu ni beeka jechuudha. Kaampaanichi ni beeka. Kana sirreeffachuu qabda. Akkam gootee sirreeffattaa? Yookaan oflaayinii iimeelii baay'ee banattee qabaattus oflaayinii qabaachuu qabda. Oflaayinii qabaachuu wanni murteessaa fi ni beeka kaampaaniin za'aa namni tokkorraa kan eegamu chaanaalii tokkorraa kan eegamu za'aa 4,000 ta'us kaampaanii waan beekuuf za'aa 10,000 daawwattuufis sirraa kaasa hiikkaan qabu jechuudha. Saniifuu maal godhuu qabda? Divaayisii kee qulqulleessuu qabda. Maal gootee saayiniin jettee asiin seenta. Amma egaa kaduraa san saayinaa hojjettee hin boodetti
saayiniin ergettee seentee mootutti koompitaraas ta'ee bilbila viidicha kee murte viidicha kee san beekudha. Amma fakkeenyaaf asirra imeelii meeqa jira? Imeelii 4 takka. Imeelii 4 kana asirra bantuus paaswordii fi yuuzarneemii isaa qabattee rimuuf jettee baasuu qabda farra. Bilbilliinis kan mataa isaaf danda'e qaba. Viidiyoo dabre keessatti hojjedhee jira akka itti firaa baasanii. Koompitara amma rimuuf jettee firraa baasuu danda'uu qabda jechuudha. Rimuuf yes jetteeni. Yoonii fi namaaf daawwachuu barbaaddellee isuma kanaan offlaayinii qabattee yuuzarneemii fi paaswordii isaa akka hin irraanfannetti seentee daawwachuu danda'uu qabda. Ni beeka kaampaaniin imeelii baay'een divaayisii keetirratti argame taanaan sirratti illee cufuu danda'a. Paaswordii fi yuuzarneemiin keetis wal faggaachuu hin qabu. Baay'ees ta'ee imeeliin kee asirratti argamuu hin qabu. Imeelii baay'ee banachuu dandeessus jechuudha. San wantoonni yeroodhaa yerootti chaanaalii keenya sabskiraayibarii nurraa hir'isuu fi gochaa horii keenya gadi buusu. Inni biraa yeroo namaaf sabskiraayib godhan viidiyoo fedhees haa ta'u koomentii barreessaa. Koomentiin barraa'uu qaba. Koomentiin san kan waa'ee viidichaa ibsuu fi koomentii bareedaa ta'uu qaba. Deebi'ee yeroo koomentii barreessitan viidiyoo miinimam hanga daqiiqaa 3 fi isaa ol ta'uu qaba. Yookiin taanni beeka kaampaaniin ismeetuma sabskiraayib walii godhuudhaaf jee sirraa deebisa waan ta'eef. Kana viidiyoon keenya kanarraati. Egaa yeroodhaa yerootti viidiyoo babbareedaa adda addaa gadhiifnee jaannaa. Subscribe asxaachuu godhuudhaan na jajjabeessaa na wajjin tura jecha har'aaf viidiyoon keenya kanarraa kanuma nagaan tura yeroo gaarii.